Welcome. Okay, evening of Nigeria party lammaffaa ji'oogiraafii yeroo darbee partii tokkoffaarraa hojjenneeti kan dabarre partii lammaffaatiin qabannee isinii dhiyaadheetiin jira. Akkam jirtu fayyaa keessanii jechuun barbaada. Haa eegallu gaaffiilee hojjechuutti haa adeemnu. Gaaffii 27 dhaabni na fakkaata. Which tourist attraction area in Ethiopia is known for the endemic animals? Bineensota Itoophiyaa qofa keessatti argaman qabattee kan jirtu turist attraction armaan gadii Itoophiyaa keessa isiidha. Soofumar iddoo seenaatii Lallibalaan akkasii Aksum hambaalee seenaati. Kamtu qofaatu jiraa'u inni nu paarkiilee biraa cinaan finne ifuma godhee jechuu gaaffii ifaati gaaffii kennaati. Paarkii gaarreen baaleetii kanneen akka jeedala diimtuu saala bineensota hedduu kanneen Itoophiyaa qofa keessatti argaman simbirroota baay'ee akkasitti kan qabatee jirudha. Paarkiin kun beekamaadha. One of the following soil of Ethiopia become very thick during the wet season and crack severely during the dry season. Thereby difficult to manage. Yes. Akkam jechuudha. Biyyeelee Itoophiyaa keessaa yeroo roobaa baay'ee kan dhoqqaa'u, baay'ee kan walitti jabaatu jechuudha. Dhoqqaa'ee kan walitti dhoqqaa'u, kan sirriitti dhoqqaa'uu fi akkasumas yeroo waqtiin gogee yookaan roobni dhabame baay'ee kan babbaqaqu, babbaqiinsaa veerii seeverii ta'e kan ta'e jechuudha. Baay'ee babal'atee kana banaa ta'e kan babbaqaqu jechuudha. Biyyeen sun maal jedhama? Vertii soil. Amala biyyee yoo yaadattan akka biyyee suphee jechuudha. Biyyee suphee yoo namni beektan jiraattan sadarkaa gadiitti gaafa baratan sun biyyeen suphee amala akkamii qaba? Yeroo roobaa baay'ee dhoqqaa yeroo irra deemte miila kee irraa kaasuu hin dandeessu jechuudha. Kun biyyeen kun irrallee qotachuudhaaf qonna garaagaraa irra gaggeessuudhaaf illee mijataa miti jechuudha. Very crack. Akkasuma niitoo soilillee numa dhodho'aa garuu baay'inaan akka isa kanaati miti jechuudha. Tokkollee hanga isaa kana takka crack ta'e hin jiru jechuudha. Yeroo waqtii roobaa very sticky ta'e jechuudha. Baay'ee dhoqqaadha jechuudha. Inni biraa filuufi soiliin biyyee baay'ee gabbataadha. Biyyee umurii xiqqaa qabudha jechuudha. Gara 29 lafatti yoo dabarre which of the following is not among the main challenge of natural vegetation conservation in Ethiopia? Maal jechuudha kanneen armaan gadii keessaa biqiloota Itoophiyaa keessa jiran balleessuu irratti the main challenge warri hin jedhamne kamii? Yookaan biqiloota balleessuu irratti warri adda duree hin taane kamii jechuudha. Adapting alternative source of energy for household consumption. Okay, nyaata fa'aatiin bilcheeffachuudhaaf itti fayyadamu biqiloota uumamaa. Biin ammoo overgrazing godhuu loowwan irratti bobbaasu. Caan ammoo expansion of human settlement babal'achuu haala qubannaa uummataa jechuudha. Kun baay'ee saaxilaa. Mineral extraction activity, which one is main challenge kan hin taane eenyu? Nyaata fa'aatiin bilcheeffachuudhaaf itti fayyadamuudha jechuudha. Kuni very common miti jechuudha. Challenge garuu the main challenge waan jeef main challenge warri hin taane kana jechuudha. Okay, gaaffii 30ffaan the least abundant in atmosphere but by far more active greenhouse gas than carbon dioxide. Carbon dioxide caalaa greenhouse gaasiitiif qabiyyee atmosferii keessaa yoo ilaalte qabiyyee atmosferii keessaa 0.0 wayii jechuudha. Baay'ee xiqqaadha. 0 wayii baay'ee xiqqaadha. Carbon dioxide wajjin walitti hin dhiyaatu jechuudha. Garuu immoo greenhouse gaasii keessatti more active kan ta'e fluorocarbon jechuudha. Yoo yaadattan gaasiin kun gaasii akkamiiti? Gaasii haphachuu baqaana ozooniitiif sababa ta'udha jechuudha. Faayidaan baqaana ozoonii maali? Carallaan biiftuu irraa dhufu guutumaan guututti fuula lafaa akka hin dhaqqabne absorbi gochuudha jechuudha. Gaasii ozoonii san baay'ee gaasiin ozoonii baay'ee osoo jiraachuu baate biiftuu irraa ifti guutuun akkuma ho'i biiftuu irraa maddu guutuun osoo fuula lafaa dhaqqabee lubbu qabeeyyiin lafa kanarra jiraachuu hin danda'u. Kanaaf gaasii ozooniin baay'ee nu barbaachisu kana akka haphatu kan godhu fluorocarbon jechuudha. Baay'ee hamaadha jechuudha.
Kan itti aanu 31ffaan the majority of Ethiopian region receive rainfall during the summer season except naannoleen Itoophiyaa baay'een isaanii rooba samarii argatan beekamaadha. Eessarraa argatan jennee Kongoon baasiinii fi garba guddaa Atilaantikii jennee turre. Isaan kagannan arganne yookaan wayittii samarii kana kan arganne kamiyyaa Yellowland Afaarenda South Eastidha. Biin North Western Highlandidha. Kun yeroo samarii argata. Western Lowlandiinis samarii argata. North Central Massifiinis samarii argata. Inni kun ammoo maal argata? Winteriidha argata jechuudha. Afaarii fi South Eastiin Somaalee dabalatee jechuudha. Rooba waqtii winteriidha argatan. Eessarraa argatanii garba Hindiitirraa kan argatan ta'uu isaati. Kan biraa immoo which of the following indicator measures the total number of birds occurring in the given year per 100,000 population. Kun kallattumaan formula maaliiti jechuudha? Crude birth rate jechuudha. Crude birth rate akkana jechuudha. Lakkoofsa warra dhalatanii bara sanaa guutuu irra lakkoofsa uummata bara san jiraatanii baay'isuu kumaati jechuudha. Kun formuluma san jecha deebisee barreessee jechuudha. Rate natural increase jechuun rate natural increase increment jechuun hamma barzirraa deezii gisee irratti lakkoofsa argattu san jechuudha. Akkasumatti total fertility rate age specific godhee kan shaniin baay'isu san jechuudha. Inni general fertility rate ammoo total barzii irra uumanii bara san umrii wandi irra jiran jechuudha. Umrii da'umsaa irra umrii waggaa dubartoota umrii warra reproductive irra jiran jechuudha. San jedhee kan kas jechuun kun kallattumaan formula crude birth rate kanaaf deebiin siidhata jechuudha. What a type of soil whose mineral as jechi tokkichaan kun ni gahe jechuudha. Albuudaan kan badhaadhe gosa biyyee keessaa kamii young soil kan jedhamu fluvial soil jechuudha. Fluvial soiliin biyyee young jedhamudha. Kunis yoo laaltanii jiraattan biyya akkamiiti? Nuti fakkeenyaaf tima yookaan gala lagaa irratti kan galu akkanatti bishaaniin darbamee gala lagaa irratti kan galu kana jechuudha. Tima jennuun kana bara baraan dhufee kan gubbaa irratti deposit ta'u kana kun filooviyaan soiliidha. Fakkeenya filooviyaan soilii ta'uu ni danda'a. Biyyeen kun baay'ee gabbataadha. Biqiltuun achirra qotte yeroo gabaabaa keessatti kan ga'u ta'uu isaati. Maaliif mineraaliidhaan guutamaadha jechuudha. Okay, garuu gadi fageenya hedduun qabu jechuudha. Biyyeen kun gadi fagoo miti. Maaliif gubbaa irratti kan qabamedha. Yeroo xiqqoo booda yoo irraan gubbaan irratti dabalamuu baate gabbinni isaa dhabamaa deema. Maaliif mineraalli isaan keessaa badaa dhufa jechuudha. Zero soiliin biyyee gammoojjiitii beekamaadha. Adeemnuti 34ffaa inland the water transport in Ethiopia is limited because of the following except wantoota armaan gadii keessaa tokko malee geejjiba laggeen Itoophiyaa yookaan bishaan Itoophiyaa geejjibaaf akka hin mijanne kan isaan godhanidha. Isa tokko malee except tokko malee jedha. Ragnes edda topoogiraafii haalli teessuma lafaa ragnet ta'uun isaan keessaa kan geejjiba limit godhan keessaa beekamaadha. Seasonal fluctuation beekamaadha. The plain nature of landscape lafti Itoophiyaa akka miira caalan isaanii haayilaandiidha. Pileenii miti jechuudha. Kanaaf deebiin kana ta'a jechuudha. Kun hin ta'u jechuudha deebii. Presence of rapid danda kun amala laggeen Itoophiyaati. Kanaaf deebiin maal ta'a jechuudha. Siis the correct answer jechuudha. Maaliif lafti Itoophiyaa haayilaandiidha guddata waan ta'eef lafa pileen jechuun lafa diriiraadha. Bishaan Itoophiyaa lafa diriiraarra follow ta'uun isaa silaa lafa diriiraarra follow ta'ee pileen neecharii qabaatee geejjibaaf maali baay'ee mijataa ta'a jechuudha. Which one of the following factor does not contribute to the low level of population in fishery in Ethiopia? Yes, sadarkaa itti fayyadama qurxummii Itoophiyaa kan gadi hin buufne kan gabbuusan kan hin taane kami jechuudha. Not one jeef maali kun availability isaa jechuudha. Availability of kun hin godhu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf namoonni itti fayyadaman muraasa ta'uun
levelii fishermaanii kana yookaan fisheriin Itoophiyaa kana gadi buusee jechuudha. Kun beekamaadha. Availabilitiin isa kana gadi buusu jechuudha. Gaaffii 36 dabaruu which one of the following is not the basic and the general characteristics of agriculture in Ethiopia? Waa'ee qonna Itoophiyaa ilaalchisee general character yookaan amaloota waliigalaa qonna Itoophiyaa ilaalchisee kasirrii kan hin taane kan jedha. Substantial orientation idha. Yes, substantial orientation idha. Maaliif yeroo rooba irra deddeemtee yeroo roobni qotatta yeroo roobni itti dhiista akkasitti orientation qabaachuudha. Dependence on irrigation. Irrigation ammumaan tana maal jenne tareefuun tanaas yoo yaadattan laggeen Itoophiyaa baay'een isaanii irrigationiif mijataa miti, geejjibaafis mijataa miti. Maaliif haalli teessuma lafa Itoophiyaa haayilaandii ta'uun kun baay'ee miidhaa akkasiisan humna fide jechuudha. Irrigation irratti hundaa'u jechuun qonni Itoophiyaa maal irratti hundaa'a caalaan rooba irratti hundaa'a. Okay, gaaffii 37ffaan if a region is crude density. Okay, naannoon eegamu tokko crude density 500 qabdi. Kiiloomeetira tokko irraa jechuudha. Crude density kiiloomeetira tokko irratti nama 500 qabdi yoo ta'e, total areaan lafa sanii 15,000 yoo ta'e, populationiin naannoo san jiraatu meeqa? Formulaan crude density dha akkamii? Crude density is equals to total population over total area dha jechuudha. Over total area. Maal nu gaafate inni? Population nu gaafate. Waan ta'eef cross goonee akkasii jalaa baafna jechuudha. Kanaaf total population is equal to 500 baay'isuu 1,500 goota jechuudha. 5 baay'isuu 1575 zeeroon 5 jechuu 0 bira geessita yookaan times 10 raised to 5 jechuudha. Deebii isinitti mul'atu diidha jechuudha. Isinitti mul'atu deebiin tana jechuudha. 75 times 10 raised to 5 jechuudha. Gaaffii 38ffaa choose the following mineral have been produced in Ethiopia since Ashanti time. Since bara durii irraa eegalee albuudota Itoophiyaa keessatti oomishamaa turan katee kami? Silverii fi potassium, platinum fi koolii, gold and salt, copper and soda ash. Yoo yaadattan uummanni bara durii ashaboodhaan warqii jijjiira. Fayyadamtoonni kan yaadattanii seenaa kana istirii kana bakka itti dubbisillee hin beeku akkas jedha. Warqiidhaan soogidda wal jijjiirrata osoo maal hin tolfamin albuudota kana oomishanii akkasii wal jijjiirrachaa walirraa fayyadamaa turan jechuudha. Kanaaf deebiin kana ta'a jechuudha. Which one of the following is the largest river both in volumetric discharge and coverage dhaan. In what kana beeku qabda jechuudha. Yaa'an kun isa western drainage dha. Drainage kun kamii? Western dha. Western keessa warri jiru Baaruu Akoboo faadha, Abbaay faadha, qabiyyeedhaanis bal'ina lafa haguuguutiinis sadarkaa tokkoffaa parsantaa 60 qabatee jira jechuudha. Inni kun parsantaa 60 guutuu dhuunfaa isaatiin qabatee jira. Baay'ee qabiyyee bishaaniitii fi wantaanis guddaan isaan san keessaa warra western keessaa kana jechuudha. Gara gaaffii 40ffaa yoo dhufne which one of the following is not chemical characteristics of soil? Kan armaan gadii keessaa amala keemikaala biyyee kan hin taane kami? Amala fiizikaalaa kan ta'e kami jechuudha. Kana jechuun afaan biraatiin soil pH'n amala keemikaalaati beekamaadha. Availability of mineraliin keemikaala, electrical conductivity keemikaala, porosity jechuudha. Porosity jechuun fakkeenyaaf ispeesii molekiyuloota biyyee san gidduu jiru jechuudha. Yoo fudhattan fakkeenyaaf biyyee suphee fi biyyee cirrachaa wal bira qabdee yoo ilaalte molekiyuloonni isaanii baay'ee porosity guddaa kan qabu kami? Biyyee cirrachaati. Sababa saniitiif bishaan dafee of keessatti dabarsuu biyyeen cirrachaa mee ilaala. Dafee bishaan liqimsuun isaa san porosity isaa kan allarjiidha jechuudha. Biyyeen cirrachaa san allarjii porosity waan qabuuf jechuudha. Biyyeen suphee yoo fudhattan bishaan ofirratti tursiisuudhaan jalqabarra jira jechuudha. Maaliif molekiyuloonni isaanii baay'ee walitti siqoodha. Kanaaf porosity guddaa kan qabu san jechuudha. Porosity jechuun amala fiizikaalaati jechuunis keemikaalaa miti jechuu barbaadeeti. Gaaffii 40 takka fayyoobuun Red Sea encampment and some parts of the upper region receive rain during the winter season as a result of bubbeedhaa kun inni nuuf fide kun filannoo irra kan fide bubbeedhaa gosoota bubbee keessaa jechuudha. Amma Red Sea irraa kan Red Sea irraa naannolee Affaar
yeroo gannaatti rooba akka argatu kan godhu bubbee kamii jennee bubbee kamii bubbee noorzii isterliidha jechuudha. Eessarraa dhufa bubbeen kun mee? Noorzii isterlii windiidha dhugaadha. Eessarraa dhufa? Laganni irraa dhufu hunda beeku qoldan jechuudha. Reedsii irraa dhufa jechuudha. Galaana diimaa irraa dhufee naannoolee Affaar muraasa akka rooba argatu kan taasisu ta'uu isaaniiti. Okay. Gaaffii itti aanutti yoo darbarru which one of the following is false about the population distribution of Ethiopia? Haala faffaceensa uummata Itoophiyaa ilaalchise hima kamtu sobayyaa. It is increased with the increasement of altitude dha. Iyyeen sirriidha. Kun gaaffii isparsilii naannolee isparsilii sitildi uummanni baay'inaan isparsilii distribuute irra ta'anii fi highly distribute kan irratti ta'an sanfaa adda baafachuu qabdan jechuudha. Kun achi keessaa ba'e jechuu gaafiin. Akkuma altituudiin dabalu naannolee lafa haayilaandii kanarra uummanni ni baay'ata. Kun sirriidha. Sobaa miti jechuudha. Haayilaandii are density settled zone eeyyan namni haayilaandii irra baay'inaan qubatee jira. Lowlaandiin maali? Very sparsely jechuudha. Maaliif ilbisoota dhukkuba fidan baay'ee jira. Rooba gahaan qabdu haala mijataa jiruu fi jireenya namaatiif guutuu waan hin qabneef namoota muraasaatu irra jiraata jechuu barbaadeeti. Gaaffii kurnaffatti yoo dabarru immoo the proportion of urban population is increasing from time to time. Yes. Yeroodhaa yerootti lakkoofsi uummata magaalaatti babal'inni magaalaa yookaan gara magaalaatti godaanuun dabalaa deema sirriidha. Gaaffiidhaan immoo there is even population distribution among the regional state dha. Kun false. Kun sirriidha. Akkim jee daantu maaliif false taate? Uummanni haala wal fakkaatuun naannolee lafa Itoophiyaa irra uummanni haala wal fakkaatuun faca'ee jireetti. Miti jechuun waan soba guddaadha jechuudha. Gaaffii 43ffatti yoo dabarru immoo if the population of town is growing at the rate which is less than the rate of annual increment is called. Akka jee populationiin magaalaa tokko fakkeenyaaf haala population magaalaa tokko growing rate isaa irra xiqqaadha jedha. Eenyutu irra? Rate of natural increment irra xiqqaadha. Rate of natural increment jechuun reefu maal jechuudha jenne rate of natural incrementiin hamma dhalaterraa barzirraa deezii hirribnaa jennee barzirraa deezii hirribneeti lakkoofsa san argannaa jechuun natural increment argannaa. Garuu yoo town growing population ratein irra xiqqaa natural increment ta'e maal jechuu dandeenya? Magaalaa kana keessatti maaltu magaalaa kana keessa maali? Namoonni yaa'aa jira jechuudha. Godaanaa jira. Baay'inni uummata magaalaa kanaa gadi bu'aa deemuu jira jechuudha. Akkasii jechuudha kan isiiti. Gaaffii biraatti yoo dabarru which one of the following system support the fewest people in Ethiopia? The fewest people in Ethiopia. Gosoota sochii dinagdee yookaan gosoota qonnaa keessa Itoophiyaa keessa lakkoofsi uummataa muraasti qofti kan itti fayyadamu. Waan lakkoofsa muraasa qofaan kan gaggeeffamu kamiyyuu jedhee haayilaandii mixed farmingiin inni kun lakkoofsa guddaan kana lowlaandii mixed agriculturein baay'eedha kun illeen shifting cultivationii kun uummanni bakka irraa bakka godaanee maaliif naannolee haala mijataa jiru kun hunda godaanee kun beekamaadha. Commercial agriculturein kun beekamaan eenyu kan uummanni muraasni qofti godhu horsiisa jechuudha. Horsiisa irratti warri bobba'an uummata xiqqoodha jechuudha. Lakkoofsaan uummata biraatii wajjin qonna biraatii wajjin hojii qonna biraatii wajjin wal bira qabnee yoo ilaalle faarmingii siistemii biraatii wajjin wal bira qabnee yoo ilaalle lakkoofsi warra horsiisee bultoota baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kana baana gaaffii 45ffatti yoo dabarru immoo which of the following is dominant species of Afro-Alpine vegetation? Afro-Alpine jechuun yoo dagachuu baadde lafa ol ka'aa irratti kan margan jechuudha. Biqiloota 3,000 olitti abbaaf meetira 3,000 fi olitti jechuudha. Abbaafidha jechuudha. Abbaaf meetira 3,000 olitti warri biqilan Afro-Alpine vegetation jedhama. Isaan sunis tubeelaadha jechuudha. Tubeelaa jedhama. Tubeelaa qofaan irraa qabadde tubeelaa jettee ni qabatta. Fakkeenyaaf kanaan dubbisettee ibsiin qubaattus tubeelaa jettee yoo qabatte ni gaa jechuudha. Tubeelaa jettee qabatta. Fakkeenyaaf erikaa fi kunuunaan inni arra jiruu fi daarra jiru kun
naannolee sabiidha jechuudha kun sab afroo alpiin jechuudha. Sab afroo alpiin sabiin isa kana jara lamaan kana jechuudha. Biqiloonni lamaan kun sabii isaatti biqila jechuudha. Garuu inni meetira 3,000 olitti biqilu yookaan afroo alpiinii irratti biqilu tiruu afroo alpiin jedhama. Toobillaa jedhama jechuudha. Gaafii itti aanutti yoo ceene choose following drainage basin drains is Amara, Oromia, Benishangul Gumuz region. Okay, drainage kan godhu kan tuqu laggeen armaan gadii kana keessaa naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Benishangul Gumuz kan tuqu beekamaadha. Laga Abbayyaati jechuudha. Lagni Abbayyaa naannolee kana sadeen tuqee darba jechuudha yookaan hammata. Inni if keessatti hammatee muraasa tuttuqee darba jechuudha baay'eeti. Gaafii biraatti yoo dabarre immoo gaafii 48ffaan akkuma beektan fakkeenyaaf lagni Abbayyaa naannoo Amaaraa hara Xaanaa irraa ka'uudhaan akkasitti kan deemu amma Benishangul Gumuz keessatti hidhamaa jira jechuudha. Bakki inni itti hidhamaa jiru Abbaay giddibiin sun itti hidhamaa jira jechuudha. Hidhi guddichaan haaromsaa san Benishangul Gumuz keessatti hidhamaa jira. Kana jechuun naannoo Benishangul Gumuzis tuquu isaati, Oromiyaas tuquu isaati. Asiin Amaara tuquunsaa Taanaa keessaa madde jechuudha. Hara Xaanaa irraa ka'ee deema. Akkasitti naannolee kana sadeen kan tuqu laga Abbayyaati jennee turre. Gaafii biraatti yoo dabarre 47ffaan immoo the population pyramid can show population distribution. Faca'insa uummataa population pyramidiin uummata faca'insa uummataa akkamitti agarsiifti? Haalli faca'insa uummataa isin itti argisiisu hundeessu maal irratti hundoofteeti? Tokko age group fi deesii rate irratti hundoofti yaa. Kun beekamaadha. Seksii fi maal irratti hundoofti? Age irratti hundoofti. Seksii irratti dubartoota gara raayititti. Female raayitii barreessiti. Hedduu fiimeelii tana gara leeftiiti jettanii hin qabatina. Fiimeelii raayitii irra barreessiti. Meelii garuu leeftii irra barreessiti. Harka leeftiitti irratti meelii irra barreessiti. Eejiin ammoo akka itti dabaaftu gaafa akkana gootu san warreen gara jalaa kan akka katabaman warra umurii xixiqqaati jechuudha. Warreen gara olii gubbaa irratti akka kataban ammoo warreen umuriin isaanii baay'ee waggaa 70 isaa ol kutan fa'aa jechuudha. Gara jalaa kanarra kan jiran daa'immoota yookaan childrenidha jechuudha. Akkasitti dabaafti jechuudha. Piraamidiin isaanii populationiidha. Uummata maal irratti hundoofti? Saalaa fi umurii irratti hundaa'uudhaan agarsiifti jechuudha. Gaafii itti aanutti yoo dabarre immoo the most densely populated part of Ethiopia naannolee Itoophiyaa keessaa baay'inaan uummanni irra qubatee kan jiraatu. Jiddu galeessa kana jechuudha. Seentiraal Haayilaandii Gojjam, Walloo, Shawaa kana jechuudha. Kana laala. Noorti seentiraal Haayilaandoota kanneen akka Gojjam, Gondar, Shawaa, Walloo warreen akkana kana keessa uummanni baay'inaan moorsitilit ta'e kan jiru jechuudha. Uummanni baay'inaan qubatee kan jiru naannolee akkanaa kana jechuudha. Okay, gaafii itti aanutti yoo dabarre immoo the ratio between total population and the arable part of the country. Arable part. Maal jee jechi tokkichaan kun baay'ee barbaachisaadha. Total population uummata waliigalaa abbaana over arable land kan jennu sana eenyu. Total population over arable land jenneen reeshoon akkasiisan qabu kan eenyu physiological density dha. Fakkeenyaaf bakkuma tana farmal osoo godhe total farmal yookaan total farmer and arable party osoo jedhee agricultural density ta'e jechuudha. Gaafiin kun total population ammoo uummata waliigalaatirra arable party gisee jennu physiological density tu ratio akkasiisan qaba jechuudha. Gaafii itti aanutti yoo dabarre immoo one of the following demographic measure helps to estimate the average number of children that women would have at the end of her reproductive period. Okay. Okay, maal jenne reefu demographic measure onni keessa average number of children over uummata dubartoota umrii reproductive period keessa jiranii kan jenne sun maali? General fertility rate dha. Reefu gaafii reefu daleen san irra yoo yaadattan dubbannee turre uummata daa'ima yookaan ijoollee bara sanaa irra dubartoota warra reproductive age irra jiranii gisee goonu san general fertility rate barbaadaa jira jechuudha.
Gaafiin itti aanu which of the following areas grouped under winter rainfall region in Ethiopia? Naannolee Itoophiyaa keessaa gaafiin reenii wal qabatu hunga barayyuu gaafii 3-4 qormaata tokko irraa baddeen beektu jechuudha. Gaafiin windiidhaa wajjin wal qabatu, roobaa wajjin wal qabatu, samarii, wintarii maali, maarchi, desembarii warreen san gaafileen gara sanii san baay'ee diteelii adda baafachuu qabdan jechuudha. Michuun fooliin garees group leader kana keessaa wintarii rooba kan argatu eenyu jennee winter eessan argatan garba hindirraay ise wintariidha. Yeroo wintariidha eessan argatanii wanni irraa jechuun siidha jechuudha. Meeditiraaniyaan siidha jechuudha. Wintariidha waan ta'eef garba guddaarra hindirraa kan dhufu yoomi springii fi awutoomanii jechuudha. Springii fi awutoomanii garba hindirraa dhufa. Eessa rooba naannolee gara bahaa kana Somaalee dabalatee jechuudha ni rooba. Ammoo yeroo wintariidhaa eessarraa dhufa galaana diimaa sii meediteraan reed sii jechuudha. Reed sii irraa dhufa galaana diimaa irraa dhufeeti. Bubbeen kun naannolee akka Afar naannolee tokko tokko akka rooba harka tokko dhuga jechuudha. Kunoo Afar riijinii fi reed sii inkaarpimentii irraa naannolee qarqara galaana diimaa jechuudha. Akkana jechuun qarqara galaana diimaa fi naannoon Afar rooba yeroon argatan wintarii yeroo silaa nuti naannoleen Itoophiyaa baay'een isaaniif bonaasan isaaniif roobni ni argama jechuudha. Eessarraa dhufa galaana diimaa irraa dhufee argatti jechuudha. Bubbeen rooba kana fiddee fi dhuftu noorzii isterliidha jedhamtu san jechuudha. Akkasitti qabadha. Nagaan naaf jiraadha. Nagaa walitti nu adeebisu. Boru yoo rukkijee boru sagantaa fiiziksii paartii lammaffaa qabaddeetiin isin dhufa. Like, subscribe, share gochuudhaan jajjabeessaa hiriyoota keessaniifis qooda irraa fayyadamaa chaarjii fiduu qabdan jechuudha. Isiniin gargaaraa waan hin danda'uun isiniin gargaaraa chaarjii akka fiddan abdii guutuun qaba jechuudha. Jabaadhaa nagaatti.